biftuu baatu yeroo dansaan dhufe ka'aa barannu biftuun saata wanga gammada jirti isin waliin barachuuf baay'ee hawwiteetti biftuun barachuu jaallatti gaafillee gaafatti gaafii yoo qabaate tasaa hin calliftu biftuun gammaduudha waan barattuu fi barnoota yoo jaallattan baradha. Biftuun barachuu jaallatti. Galaanaa fi Gooshuu. Akkam bultan ijoollee. Har'a waan baay'ee namatti tolu hojjenna. Guyyaa qulqullinaa mana barnootaa keenyaati. Guyyaan qulqullinaa maalidha barsiisaa? Guyyaa qulqullinaa jechuun hundumti keenya mana barumsaa keenya qulqulluu taasisuudhaan guyyaa itti miidhagsinudha. Waan akkam namatti toludha. Jalqaba teessoowwan keenya ni sirreessina. Kosiiwwan walitti qabnee ni kaasna. Itti aansuudhaan ammoo dareewwan keenya ni miidhagsinaa jechuudha. Kanaafuu anaaf biftuu maal haa goonu? Hanga teessoowwan sirreessinutti haxooftuu fidadhaatii koottaa. Kottu hawwii. Haa deemnuti hartuu finne haa dhufnu. Kunoo hartuu finne. Qaxaleewwan. Moggaasan irraa eegalaati hamma ani halluu fidee deebi'utti daree qulqulleessaa. Yeroo ati qulqulleessitu ani immoo kosii nan gata. Namatti tola. Nu waliin taane daree keenya qulqulluu taasifna. Isinoo nu waliin ni qulqulleessitu. Faarfachaa haa qulqulleessinu. Kunoo 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 daree keenya qulqulluu taasifne. Kunoo 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 qulqulluu ta'uun namatti tola. Kunoo 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 daree keenya qulqulluu taasifne. Kunoo 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 qulqulluu ta'uun namatti tola. Aayii yaa ijoollee qorqorroo qalama xixiqqoo irraan fadheen dhufe kutaa meeshaan keessa taa'u keessaa hidhaatii koottaa. Tolee barsiisa. Hawwi gidaara daree halluu akkamii yoo dibne sitti tola? Osoo magariisa dibne annatti tola. Ati hoo? Filannoon halluu koo keelloodha. Kan akka keetii? Halluun kuni baay'ee ulfaata. Anattis ulfaateera. Garuu barsiisaan halluu isa kam akka barbaadu waan hin beekneef qodaa halluuwwanii hunda isaa fuunee geessu qabna. Barsiisaan keenya salphaatti fakkaateeti malee fidaanuun hin jedhuyyuu. Maarree akkamitti halluuwwan akkas ulfaatan kana si'a tokkotti gara dareetti geessuu dandeenya? Maal waan goonu isinitti fakkaata? Gara qe'ee kitaabaa deemnu. Sirriidha. Gara qe'ee kitaabaa deemne rakkoo keenyaaf furmaata ni arganna. Gara qe'ee kitaabaa nuti deemuu fi gara qe'ee kitaabaa ammuma deemuu fi rakkoo hiikuudhaa fi furmaata argachuuf kitaabni nuuf jiru qe'ee kitaabaa keessa. Dubbisuun ni jaallanna dubbisuun rakkoo ni hiikna gara qe'ee kitaabaa nuti deemuu fi gara qe'ee kitaabaa ammuma haa deemnu kaa. Qodaalee halluuwwanii isaan ulfaataa sana gara dareetti al tokkichaan geessuuf kan nu dandeessisu kitaaba isa kami? Mata dureen kitaaba kanaa maalidha? Galaanaa fi Gooshuu. Mee seenicha haa dubbifnu. Galaanaa fi Gooshuu kan jedhaman barattoota ciccimoo turani. Isaanis kan jiraatan ganda guddannee jedhamtu baadiyyaa keessa ture. Galaanaa fi Gooshuun yeroo maraa gaaddisa laaftoo jala ta'anii tapha ijoollee taphachaa hoolotaaf ilmoolee ishee ni eeguu turani. Guyyaa tokko Galaanaan laaftoo sana hokkoo isaan dhaa godhee hiriyaa isaa Gooshuutiin akkas jedhe. Haati koo raafuu fidinaan jetteetti. Gaara sana irraa deemnee raafuu finnee haa dhufnu. Gooshuun cinaacha isaatiin ciisee gaaraa fi tulluu fuuldura isaa jiru ajaa'ibsiifachaa waan jiruuf deemuu hin barbaanne. Haa ta'u malee hiriyaan isaa Galaanaan waan isa rakkiseef isa wajjin deemuuf karaa eegalan.
erga xiqqoo deemanii booda boolla lolaatiin guutame tokko bira gahan. Galaanaan Kootu gashuu muka kana irraa naa ceenu. jedhee lamaan isaaniiyyuu muka guddaa sana irra deemuu eegalan. Goshuun gadi jedhee yoomuu boollicha ilaalu isa hollachiise. Galaanaan isa gargaaruuf jedhee yoomuu harka isaa bitaa diriirsee isa qabuuf jedhu mucucaatee galaanaa fudhatee keessatti seene. Wayyo! Boolla keessatti kufan. Kofoon koo inni haaraan na jalaa bade. Jedhe galaanaan kofoo isaa bishaaniin tortoree itti mul'isaa. Akkan kufneef jedheenin sitti hirkadhee dogongoree kanan si kuffise. Dhiifama. Jedhee deebiseef goshuun. Wayyoo! Goondaatu na ciniine natti fakkaate. Tarii oboofti jiraate ho'i. Jedhe goshuun sodaadhaan. Bishaan lolaa miila isaatiin borcaa. Galaanaa fi goshuun kophaa isaanii muka laaftoo bitaa fi mirga isaanii jiru fayyadamuun boolla keessaa ba'uuf baay'ee carraaqan. Dafanii ba'uu laata? Galaanaan ulee hokkoo isaa laaftoo karaa mirga irra jiru irraa buufatee bahuuf utaalcha eegale. Goshuunis haada mudhii isaarra jiru darbatee laaftoo karaa mirga isaa jiru irra buusuuf yaaluu eegale. Garuu mukicha akka qacceetti rukkutu malee haadicha sana itti maruu hin dandeenye. Otoo akkasitti yaalanii sa'a baay'ee itti fudhate. Ulee hokkoo galaanaa mukicha ittiin qabachuuf haada goshuu mukicharra buusanii qabachuuf yaalii isaan godhanii hin milkoofne. Amma yoonaa boolla keessa jiru? Galaanaan waan dadhabeef edeeda bool'ichatti hirkatee. Amma kaabahuu hin dandeenyu. Uleen koos muka laaftoo sana bira gahuu hin dandeenye. Jedhe. Anis haada mukatti maruu hin dandeenye. Asumatti dhihee bari'uusaati. Jedhe goshuun abdii kutannaadhaan. Galaanaan tasa. Naaf gale yoo wal gargaarre boollicha keessaa bahuu hin dandeenyaa jechuudha. Akkamitti? Jedhe goshuun ajaa'ibamee. Haada keetii fi okkoo koo yoo fayyadamne damee mukaarra gahuu ni dandeenya. Yaada gaariidha. Jedhe goshuun ajaa'ibamee. Achiis haada goshuu hokkoo galaanaa irrattiidhaan milkaa'anii wal gargaaranii boolla keessaa ba'uu laata? Amma lamaanuu al tokko haa darban. Jedhe galaanaan. Galaanaaf goshuun humna qabaniin yommuu darbatan hokkoon isaanii mukicha ni qaqqabeef. Baay'ee gammadan. Kanaan booda haada sana dabareen harkisaa boolloo keessaa bahan. Galaanaa fi goshuun mudannoo isaaniitti kolfaa uffata isaanii irraa urgufaa raafuu isaanii fiduuf gara gaara sanatti adeemsa isaaniitti fufan. Seenaa akkam namatti toluudha. Nutis akka galaanaafaa wal wajjin hojjechuu qabna. Kanaafuu qoodaa halluu tokko wal gargaarree haa geessinu jechuudha. Lakki gara kutaa meeshaan taa'u deemuu qabnaa biiftu. Maaliif? Ammas gara duubaatti deebinaa? Achitti gaarii meeshaan ittiin fe'amu argeera. Ahaa! Gaarii sanaan halluu qodaa hedduu al tokkichaan geessuu dandeenya. Yaada gaariidha hawwi. Kitaaba har'aa arganneerra. Kitaabni har'aa eenyu isaa kana? Kitaaba kana waliin dubbisuun baay'ee baranna. Maaloo waliin taanee dubbisnu. Tokko lama sadi jennu dubbisuun jaallanna. Ammas tokko lama sadi dubbisuun jaallanna. Kitaabicha har'aa waliin taanee dubbisna. Dubbisuun rakkoo guyyaa har'aa hiikna. Dubbisuu jaallanna. Dubbisuun rakkoo hiikna. Wayyoo! Ammallee baay'ee ulfaata. Obsime anillee nan yaala. Baay'ee ulfaata. Kophaa dhiibuurra maaliif nu lachuu karaa bitaa fi mirgaan gorree hin dhiibnu? Inni lammaffaan yaada bareedaadha. Barsiisaan keenya qodaawwan halluu kana hunda yeroo tokkotti fiduu keenya yommuu argu nutti gammada. Dareewwan keenya akka bareechinuuf qodaa halluuwwan kana haala salphaa ta'een akka gurruuf waan nu gargaartaniif galatooma. Isiniin jaalladha. Nagaatti.